Ukiya gabartee maaf guluuf ta'inaaf fayyabadhee maaf guluuf ta'inaaf fayyabadhee Namuudu boonni sambatee Inaafaan dachee naan katee Inaafaan dachee naan katee Sagalee ululleetti baastee jaalala Yooyaa ashamaa argafuunii kabajamtoota fi hordoftoota chaanala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan akkam jirtani fayyaa keessanii nagaa miti an nagaa gootii obboleettiin keessan galata rabbii egaan akkuma beekamu samuuna kanaa viidiyoo addaa isinii qabadhee dhiyaataa jira jechuudha. Egaa akka isinitti tolu abdiin qaba akkasuma immoo akka barumsa irraa argattanillee abdiin qaba jechuudha. Viidiyoota kana keessaa nama baay'eedhaaf barumsa ta'a jedhee abdiin qaba. Maaliifin anis waan irraa hubadhe tokkoon qaba jechuudha. Anis waan irraa baradhe tokkoon qaba. Wantan ofii kootii irraa hubadhe irraa baradhe akkasuma immoo na fayyade tokkoon gara keessanitti illee dabarsee fida jechuudha. Maaliifin wanti kun wantootuma dhugaadhuma keessatti hundaa'ee jiru jechuudha. Sababni isaa namoonni baay'een wantoota akkanaa keessatti kan argaman baay'een hin jiran jechuudha. Garuu immoo kana keessatti osoo miidhama tokko walirraan hin gahin, osoo rakkinni tokko jidduu keenyatti hin uumamin, osoo waa tokko ofii keenya irratti qaama keenya irratti yookiin immoo jireenya keenya irratti hin geessisiisin maatii keenya sana beeksisne yookiin dhiiras ta'e dubaras ta'e jechuudha. Wantoonni akkanaa si qunname yoo ta'e atattamaan nama sanaan walitti dhuftee raawwattee abbaa keessaa ta'u haadha keessaa ta'u obboleessa keessaa ta'u obboleettii keellee haa taatu wanni akkanaa qunnamtiin akkanaa si qunname taanaan nama sanaan walitti dhiyaattee nama sanaan wantoota akkanaatu ture yeroo duraanitti waan akkanaa kana keessatti atitti jiraachuu yookiin immoo wanta akkanaa kun ta'uun siif hin malu waan kana keessaa deebi'i jettee ifaan bilisatti nama kanatti himte akka namni kun nama sanarraa dhaabatu yookiin akka namni sun nama sana faana hariiroo gara fuulduraatti waliin adeemuu qabu hin adeemsisne taasisuu dandeessa jechuudha. So egaa obboleessi keenya kun akkuma viidiyoo kutaa tokkoffaa isaa keessatti obboleessi abbaa fi ilmatu intala takka jaallate abbaa fi ilmatu intala takka jaallate. Egaa viidiyoo isaa muraasa isaa xiqqoo isin dhageessisee ture akkasumas sagalee kootiin irratti isinii dubbadhee ture jechuudha. Kutaa lammaffaa qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Kutaa lammaffaa isaa keessatti maaltu uumame? Kutaa lammaffaa kana keessatti maaltu uumame? Jarri suni maal ta'ani? Abbaan isaa kuni akka mucaan kuni jaalallee ilma isaa taate yookiin haadha manaa ilma isaa taate irraa baree jira moo hin barre? Ilmi isaa kunoo maal ta'e? Maaltu isa mudate? Kan jedhu isinii qabadhee dhufe jechuudha. Obsaan nufaana turaadha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaadha. Isin fayyada waan ta'eef namoonni baay'een keessanii yookiin tambalalii ilaaltanii raawwattanii yookiin dursa viidiyoo yookiin jalqabuma isaa dhaggeeffattanii raawwattanii kan dhiistanii deemtantu jira. Fakkeenyaaf wanta tokko namni gaafa gara tokkotti yookiin gara miidiyaa tokkotti yookiin nama tokkotti dubbatu nama kanaaf barumsa ta'a jedheeti yookiin nama kana ni fayyada jedheeti jechuudha. So akkasuma immoo nutis viidiyoo nama tokko yookiin immoo wantoota gara miidiyaa irratti kaamu tokko yoo dhaggeeffanne itti fayyadamne guyyaa tokko rakkina nu oolcha jechuudha. Guyyaa tokko salphina nu oolcha. Maaliifin namni waan tokko calliseetumaan haasa'u jechuudha. Maaliifin waan namni amma ta'e xiqqaa turre jechuudha. Waan namni irraa baratu waan namni barumsa irraa argatu dubbata jechuudha. So kanaafiyyuu viidiyoota gadi lakkifaman akkasuma immoo viidiyoota barumsa qabu viidiyoota xiqqoo waan akkasii kanatti wal qabatee jiru tokkotti godhaatii dhaggeeffadhaa itti fayyadama isin fayyada waan ta'eef akka har'aa kana boru hin ta'u waan ta'eef hin beekamu waan ta'an hin beekani har'a wanta tokko yoo baranne har'a waan tokko irraa hubanne dhageenye gurra keenya keessaa qabaanne boruuf nu fayyaddi jechuudha. Boruuf muudannoon kun yoo nu mudate atattamaan akka waan sanatti furmaatan laannu nu taasisti jechuudha wanti kuni. Kanaafiyyuu jechuudha har'allee viidiyoo bicuu wayii qabadhee isinii dhufeetiin jira. Viidiyoo sanarraa muraasa isaa dhaggeeffannee raawwanne kallattumaan gara
irratti haasa'uutti yookiin immoo wantoota kanarraa waliin haasa'uutti deebina jechuudha. Mee viidiyoo bichuu kana dhaggeeffannee walitti deebina. Turtiin keessan viidiyoo kana duukaa ta'u. እኮ እራትን በአንቺን እኮ እየጠበቅኩ ደግሞ እራት የለም። እውነት dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliifiini obboleessi keenya kuni abbaa isaa hin gaddisiisu jedhee abbaa isaa hin salphisu jedhee abbaa isaatitti gaafa inni intala kana jaalallee isaa kana yookiin haadha manaa isaa kana akka haadha manaa isaatitti abbaan isaa yoo haadha manaa isaa kuni haadha manaa kooti fuudhuudhaaf hin deemaa jira jedhee ilma isaatiin fidee raawwatee haadhuma manaa isaa barsiisu yookiin haadhuma manaa isaa kuni haadha manaa kooti jedhee abbaan isaa isatti argisiisu baay'ee ulfaata jechuudha. Egaa mucaan kun yeroo sanatti abbaa isaa kanatti deebisee dubbachuudhaaf yookiin immoo yaa abbaa koo isheen kun jaalallee kooti jechuunidhaa fi akka itti afaan baafateetti dubbatu dhabee abbaa isaa ni jaallata hedduudha. Abbaan isaa akka gaddullee hin barbaadu. Akkasuma immoo abbaa isaa kana fuudhi jechaanii kan ture isadha. Fuudhuu qabda fuudhi jedhee raawwatee nama si hanka bakka bu'u nama jireenya keetiif si waliin jiraachuu danda'u. Fuudhuu qabdaa fuudhi jedhee raawwatee kan dirqamsiise akka inni fuudhu taasise ilmuma isaati jechuudha. Garuu immoo carraa ta'ee zooree maal ta'e haadha manaa isaa yookiin hiriyyaa isaa kan waliin turanii abbaan isaa kun qabee fidee kunoo ishee kana hiriyyaan kana fuudhuudhaaf deemaa jiru jedhee raawwatee fidee barsiisa. Egaa waan dubbatu dhabee raawwateetu mucaan yeroo baay'eedhaaf abbaa isaatti immoo himee jira jechuudha. Abbaa seetanii intalli kun siif hin taatu yaa abbaa koo dhiisii intala kana faana haasaa dhiisii wantoota ishee barbaachisu yoo waan barbaaddu qabaatte ni kenninaafi dhiisii intala kana jennaan anaaf filannoo kan kooti filadheetiin hin jira kan anaaf taate situ naaf filatuu qabaa jedhee raawwatee abbaan kun yaa mucayyoon itti fakkeessiti waan ta'eef hedduusi jaalladha maaliidha jettiin bakka irra gangalatti akka wayii wajjin taate jechuudha. Abbaan immoo ishiin akkas wajjin taatu kana hedduu jaallatee jira sababni isaa hin beeku waan ta'eef jechuudha. Akka haadha manaa ilma isaa taate hin beeku otoo ishiin immoo osuma beektudha kan isa faana akkas ta'aa jirtu bataam itti nama gaddisiisa jechuudha. Egaa dhuma isaarratti kunoo maal ta'eere obboleessi keenya lubbuu isaa balleessee jechuudha. Abbaa isaatii fi haadha manaa isaa abbaa isaa walitti dhiisee raawwate lubbuu isaa balleessee jechuudha. Mee viidiyoo bicoota akka dhumarratti ni jirti waliin dhaggeeffannee walitti deebina. Turtiin keessan mee viidiyoo kana duukaa ta'u. አባቴ እንዲህ ባለ ሁኔታ እንለያያለን ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ግን ምን ላድርግ? ይህን መረጥኩኝ። ምን እንደሆነ ባላውቅም ህይወትህን አስመለከተኝ። አባ ቀሪ ህይወትህን በምርጫ ኑር። ምን ማለት እንደምችል አላውቅም። ሜላት የኔ ድሮ ፍቅረኛ ነበረች። ታውቃለህ? እጅግ በጣም ጎድቻታለሁ። እርጉዝ ነኝ እያለች ጥያት ሄጃለሁ። ይህ ኃጢአቴ ዞሮ መጣ። እንዴት እንደሆነ ባላውቅም የገዛ ፍቅረኛዬን ላስተዋውቅህ ብለህ ግዛት መጣ። ምን ላድርግ? ግራ ገባኝ። እንዴት ብዬ ልንገር? ፍቅር እንደሆነ አይናማ abbaan isaa akka inni sababa kanaan lubbuu isaa balleessee baree jira. Sababni isaa akkamitti baruu danda'e xalayaa barreessee raawwateetti abbaa isaatiif lafa kaa'ee jechuudha. Osoo dursa lubbuu isaa hin balleessin xalayaa barreessee abbaa koo jireenya kara fuulduraa jireenya gaarii jiraadhu. Ani garuu isin faana jiraachuudhaaf hin dandeenye. Sababni isaa mucaan isheen ati faana jiraachaa jirtu kuni yookiin immoo haadha manaa koo jettee ati fiddee na barsiiste kuni hiriyyaa kan koo durii turte. Yeroo isheen garaatti baadheetiin hin jira. Mucaa kee garaatti godhadheetiin hin jira. Isheen naan jettu ani isheedhaaf dhaga'uu dhiisee ishee gatee biraa deeme.
sababa kanarraan kan ka'e isheen immoo gara kan kee dhufte kanaafiyyuu balleessi kan kooti isin faana jiraachuu hin danda'u jireenyi keessan gara fuulduraa kan milkii isiniif haa ta'u jedhee raawwate xalayaa barreesse abbaa isaatiif lafa kaayee fi lubbuu isaa balleesse jechuudha. Egaa yaa obboloota koo meeqa keenyatu jira kan akkasittiin lubbuun keenya badaa jiru meeqa keenyatu jira otoo afaan keenyarraa ba'uu danda'u